mootummaan naannoo Oromiyaa warri shaggar warri waan kana godhe warri dhaqanii masgiida kana diiganii amantaan kiristaanaa bakka isaan buufatee miti amantaan waaqeffannaa bakka isaan buufatee miti amantaan biraa isaan ergatee miti mootummaa amma jirtu kana itti amanneeti jaallannee du'aa illee godhuufi jira maa madiida keenya gabbaanii diigan shimallis keessaa'u shaggar bilaana tolchina bilaana ufuu bilaana sa'an maa amantaa teenya gabbaanii finxaaleeyyii jaanii tuqan namni aangoo irra jiru tokko namni aangoo irra taa'u biddi amantii qabatee hin dhaabbatu addunyaa irratti biyyoota meeqatu jeequmsa akkasii keessa gale waa'ee amantiitiin xiinxalaa siyaasaa miti hayyuu poolitikaa miti garuu waan miidiyaa irraa argaa jiru waan dhagaa jiru irraan kan ka'e biyyoota baay'eetu waa'ee amantii irraan kan ka'e abiddi isaanii dhaamuu hin dandeenye kun akka biyya keenyatti akka hawaasa keenyatti hin dhoofne rakkoon al tokko uumame rakkoon kun akkaataa itti furmaata argatu irratti mari'achuu qabna saba tokko nuti namni amantaa musliimaa of keessaa dhabe namni amantaa kiristaanaa of keessaa dhabe hin jiru Oromoo keessa ani maatii lammanuu keessaan qaba rakkoon kun yoo dhufe maatiis akka biyyaattis akka sabaattis gaaga'ama guddaa nurraan ga'a harka duwwaa ol sitti qabanne harka duwwaa nu jalaan deebisin yaa rabbi keenya harka duwwaa sitti ol qabanne harka duwwaa nu jalaan deebisin خيري سر فيني كجيل سر كجيل ونر كجيل سمالين كمنو يا رب رحمتك نوجد